أتكاسة قبادة ديني أرسي هندر ردمت خاطر ريفما سيقولن هارا باكي أرسي دا واني كن واني سنبيكو قبدا أرسي دا أرسي جتون أصلي جتون وانو ريفمني فدي وصو سنغان جدو نمسا جدو خان كيتب جدو ساني تكالمي جدي إن زكا ممالي أرسين دراسين فتت سنغان جدو خان كيتب جدو ساني تكالمي جدي جتون جدو kan keetiif jidduu isaaniitti todoo sangaan qalame arsiin madaa kaleessaa san hin dagattu waan kaleessaa san hin dagattu jechuudha. Osoo gadi buutee waa'ee seenaa arsii qoratteeti jecha arsii jedhu kana ni kabajita ture. Wasa kamar. Hai. Si ajaa'ibu bar. Deemi qoradhu seenaa arsii maal akka taate deemi qoradhu keessa dhilatte malee maaliif beekta waa'ee arsii bujalaa. Deemaa qoradhaa waa'ee arsiidha. Arsiin maal akka taate sarchi godhaa qoradhaa seenaa lafa arsii sarchi godhaa qoradhaa. Baddaa irraa qabaatee haga gada biititti. Oromoon arsii maal akka ta'e deemaa qoradhaa. Maaliif beekta waa'ee seenaa arsii odoo si gaafatanii lafa arsii kan odoo si gaafatanii maaliif beekta. Kaabaan kibbaan arsii maaliin daangeffamte osoo isin jedhanii si gaafatanii maaliif beektamee keessa dhalatte malee arsii keessa guddatte malee abbaa keetiitu arsii haadha keetii arsiidha malee mee maaliif beekta wanni isin irraa beektan maal inni udaan kanneen isin wajji akka jiraannu hin dhabne rakkanne isin wajji jiraachuu ijoolleen jimmaa jala kana deemtanii waa barreessan of kabajaa. Of kabaja dhimma keessan jiru ka dubbataar nama biroo irra ka haasayaa jiru nama biroo irra of kabaja amma warri koomentii jala jira warri jala kana jirtan ijoolleen jimmaa jechuudha hoolaa keessan ka jala kana waa barreessu qabadha ani waa'ee jimmaa haasayaa jiru waa'ee jimmaa dubbataa jiru dhimmi ani haasayaa jiru dhimma biroo haasayaa jira dhimma biraa dubbataa jira gaafa waa dubbadhe ammoo jechuudha duuba sanii waa isin kaasa uf kabaja wal kabajuun bareeda uf kabaja uf kabaja annaka kan kee billaan tiktok koomentii jalaa ta'e miti gaafa waa dubbadheetiin jedhe dachii tana hunda sitti raasa dachii tana hunda sitti raasa dachii tana hunda laala koomentii jalatti waan isaan barreessan amma waa'ee isaanii dubbataan jiran waa'ee isaanii haasayaan jiran wal kabajina wal kabajin intanii wal kabajin dhaabadhaa achitti waa'ee keessan haasayaan jiru isiniif galee dhaabadhaa an kutaa namaan tuqu kutaa kiyya tuqanii jenna wallaahi morma kan koo kennaa morma kan koo jechuudha Oromummaa walitti qabna arsummaa kophatti qabaa bas naa kabajisii kabaja maqaa kutaa kan keetiin kaasu kutaan kan kee akkanaatiin jedhu naa kabajisii kabaja bakka dhaallaqe sikkoon manda ta'uu kan kenna kabaji mancaaftuu lama ta'uu kan keessi kabajaa jechuudha itu fubbannaa ta'uu kan keessi kabaja raayyaa fasaboo ta'uu kan keessi kabaja bakka dhumate hagas na kabajisi kabaja nan kabajisu anan ammoo yoo dubbadheetiin jedhe si caala baala geeyaan si'ii koomentiin sarara sadi barreessitu caala baala gee gizee asirraa waa dubbadhe jechuudha gizee asirraa waa haasa'i histirii ficciitii walii wal beekna jechuudha an ammoo intala yookaan zim jettee warna jettuu miti an googilii kiyya sarchi godheetiin maal akka ta'e maaltu akka deemaa Oromoon ka'umsiisii eessa xumurriisii waa hundan sarchi godhee waa hundan dhageeffadhaan takka takkaadha waan taarikarra jiru waan seenarra jiru gadi baasee sitti hima uf kabajaa barcuma kabajaa uf jala godhaa diqaalonni arsii keessaa baatanii ammoo nu arrabsiisiiftan uf kabajaasi ani isiniin jechuun jiraadha keessanii ajandaa kiyya haasofni kiyya keessan diqaalonni arsii keessaa baatanii dantaa keessaniif jecha haadhaaf abbaa keessan arrabsitan uf kabajaa ofitti horaa feetu dhiira ta'e feetu dhalaa ta'e uf kabajuun baay'ee barbaachisa arsiin goota meeqa kunuunsiteetiin sikkoon manda goota meeqa kunuunsitee Oromoodhaaf aarsaa kan falchiifteerti
takka dantaa ofiitiif jiraatteen beektu arsiin dantaa keessaniif jecha gadi baataniitiin asirra afaan nutti hin barinaa ummata qimaalaan bujalaam waa'ee tiktookii osoo hin beekne dhuftanii tiktookii banattanii asirra afaan nutti hin barinaa Aliyyi cirrii irraa gadi qabdee waaqoo guutuu irraa gadi qabdee Haajii Adam Saaddoo irraa gadi qabdee hanga nadhii gammadaatiif leenjisoo diigaatiif Mustafaa Huseenitti arsiin jechuudha gootota hedduu aarsaa kan falchiifteerti jechuudha. Ka idaayyaa mana kaayee badeetu jira jechuudha. Ka qawwee diina ofirraa facaasuudhaaf jecha loon abbaa isaa gaccafacafee gurgureetu jira jechuudha. Kan gadhaanu baay'ee gadhan nu haa deebu jedhee waraqata luukii meeqa nyaateetu jira jechuudha arsii keessa. Jazbaa. Atadda gadi baatee arsiin kakkanaati jetteetiin arsii keessa dhalattee arsii keessa guddattee seenaa arsii tureessitu. Gagamaa. Kan bakka ga'e bakka deemtetti sitti fayyadamu malee takka fayyadamtee hin beekne. Jazbaa. Uf beektu soddaa lagatti. Kan kee beektu kan namaa kabajita. Maaliif beekta waa'ee kan keetti xawal waallee harbaan sheekii dhakamsaa sheexanaa. Jimaanni waan biraati. Ka akka ta'u dhabe jireenyi harkaa fiigee mara jechuudha. Jireenyi isin harkaa fiigee jira akka taatan dhabdanii. Guyyaa tokko sheeka, guyyaa tokko qeesii, guyyaa tokko maali, guyyaa tokko akkas, guyyaa tokko maraata, guyyaa tokko akka taatan dhabdan bakka akka taatan garattuuf kukkuttan. Akkuma taatan akkam ta'uu bakka akkam ta'uu mee maal haa ta'u eessa haa dhaqu eessa yoo fannifamee natti cama eessa yoo dirame natti cama mee maal haa godhu bakka gaaf mataa qullaa gaaf uffattee gaaf maal jettee gaaf siita isaa kaan jiru kallattii hundatu raga jedhi bakka obsa qabaadhu maraatteedhaaf inshaallah uduu paantiidhaan asirra dhuftee wanni sii cabu tokko hin jiru yoo obsa qabaatte yoo taragaaggaafe malee taragaaggae nama fiigutu waa argamu nama dhaabate waa arga akkasitti yaadi sammuu kan kee yoo fiigde waa argita moo yoo dhaabatte waa argita dhaabadhu laali bakka kamtu ta'a yoo maal godhe ta'a yoo maal godhe injifadha akkam haa godhu yoo akkamitti deeme injifadha taa'i sammuu keetiin mari'adhu hay dadhabne isin dantaa ofiitiif jedhanii gabbayanii arsii arrabsan gaaf kan dhufanii dhiifama isin balleessee arsiin ummata akkasiiti arsiin ummata akkasiiti isin balleessee ummata kiyyaa warqii kiyyaa maliyyaa kiyyaa 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 laa wallaahi hin jettu kaa viidiyoon kan kee waraabamee ol kaayamaa kabiraa gaafa kan gabbayeetin saniin nu arrabsa Gize albaatu sammaa fi lallatiin maafis duubattuuf hin qabin silkii kan kee oof goote deemtee maaf hin rafin hay silkii keessan oof gootanii maa deemtanii hin rafina gizee gabbaatanii akkasitti akka piindoo fardaati faltak keessaa gootan san saree garatti ol sin deebi'u adada viidiyoo san dhaguun namni maal sin jedhu adada viidiyoo san dhaguun namni maal sin jedhu gizee arrabsitu anama maaliif jala kanaa maqaa nama tokko waamee arrabsu برجزاء وعرفوا وين الددا جل كنا نبغى تكتي أصلا إن تكتي أصلا كده مكان إسي وامي مالي في الربس ولك أبي هوندا كيسان الربس ولا ليه نو تكتي تبدأ كبيت نب قدر سيار الربس كومنتي كي فيديو كي كلامي ده مالا لامي أكبر بدرين الربسان جرتاني akkamitti narrabsaanne ana akkamitti koomenti tanteetiif jecha ol baheetiin jimma arrabsaan akkamitti koomenti tantee takkittiidhaaf jecha ol baheetiin walloof wallagga arrabsaan akkamitti mee gizee laaltoota akkamitti mee akkamitti taani ammoo nama teessoo ofiirra taa'ee kabajaa beekutu teessoo nama kabajaa qaba uf kabaja ana dhawaay harsiitiif siin lolu siitiif sitti dubbachuuni boru kutaa biraa dhattee qaaqaan nu geetta dhaadda baddaa uf kabaja gizee deemtan isteep hin deema caamma kiiloo keessan bakka qumatiin kan kee hin genne si geessu baadhattee godhattee hin deemi raga jedhii deem gizee deemtu dhaabadhuuf laali waan dubbattu waan haasoftu viidiyoon kan kee kun baadhatamee zalaalem siin deema hadda si yoo si waraabanii bara dhufu jechuudha yeroo akkanaa kana gaalaarii keessa hoo jiraate fidee ol sii baasa feesbuuk irra yoo poosti goote jiraate fidee ol sii baasa
waggaa jechuun guyyaadhaa fi sa'aatii wajjin fidee viidiyoo kana yaadatta jedhee ol si baasa. Beektanii kana hin beektan jechuudha. Inni albaatan malee. Waan amma hadda haasayeetiin jedhan namni waraabee yoo poosti na godhe waggaa tana jechuudha. Waggaa tana gaafa 16 ji'a tokkoffaa keessa bara 2026 fidee ol si baasa jechuudha. Gaalarii kan keessa waan jiru kanatti dagatte kan waggaa 3 kan dagatte guyyaadhaan sa'aatii sanii wajjin fidee ol si baasa. Yaadatta waan kana jedhee haarawa godhee sitti fidaa jechuudha. Abdeet godhee. Gaafa sangalaaltee maal jettaati? Ispiidii keessa maa qusataan deemne maaf of hin laalle? Keerimaan dalagaadha keerimaan godhaa jirra. Keerin nu godhaa jiru keerin nu haasayaa jirru ma keessattuu uf laala bakka. Uf laala. Uf laala. Arsiin gowwaa hedduu dhalchiteerti. Gowwaa hedduu dhalchiteerti. Akkasuma gamnallee qabna bakka. Kutaa Oromoo kutaa 10 keessa wallaalaa hedduutu jira. Kutaa wallaalaan keessa hin jiru doofaan karabbiin dhiisee silaa osoo tolte ilma namaatiif sagaduu barbaadu hedduutu jira. Ilma namaatiif salaatu barbaadu. Osoo tolte mallaqa kanaaf salaatu barbaadu hedduutu jira kutaa Oromoo keessa. Oromoon gowwaa hedduu dhalchitee jirti. Uf kabaja arraba keessan kabaja itti godhaa. Saati sana sun bira jiraatanii hin jettan sire inshallah gaazii jakan ke ije keessanitti gaazii ije keessanii fataa kiribiita isin rabbusanii isin gubuudha sila saati sanitti hillim jettanii gubattan.